Shama akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha kan daawwachaa jirtan qophii keenya galgalaati egaa arras yeroo keenyaaf sa'aatii keenya eeggannee isiniif dhufnee jirra. Yuutuubii keenya hambaa miidiyaadha kan daawwachaa jirtanii subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna akkuma kanaan dura baratame namoota tokko tokko gaaffii gaafannaa hawaasni keenya gaaffii kana akkamitti beeka akkamitti ilaalee akkamitti hubate isa jedhu turtii nu faana taasifadha isiniin jenna. Qopheessite qindeessite kan isiniif dhiyeessitu Andree Hobot Bulchaate ogeessi kaameraa keenya Oliyaa Takkalee nu faana jira turtii gaarii qabadha. Heeyyamamaa ta'uuf guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal barii maqaan kee eenyu? Maqaan koo Abarraa naan jedhani. Abarraa Daanyiin jedhama. Maqaan koo Barataa Bashir Waggaarii naan jedhani. Kan hin baradhu mana barumsaa kooyii sadarkaa lammaffaadha. Akkanan jedhama Barataa Bashir Waggaarii. Maqaan koo Isqeelin jedhama. Tole. Ani Eliyaas jedhama. Tole eeloo gaaffiin keenya inni jalqabaa akkas jedha mana ni guutaa garuummoo iddoo hin qabatu. Boodhamoo? Gaaffii walii galaati. Beeku. Wanti mana guute iddoo hin qabanne hin beektu? Beeku. Yaalime. Dhugaa hin beeku. Achiin afaan yeroo gurra hin beeku. Mana ni guutaa iddoo hin qabatu. Haara mana. Ta'a qilleensuma ajibuu wal fakkaata mitiire? Waaw cimaadha akkam barumsa kanatti? Barumsa kanatti uumaan jedhu gaariidha. Qilleensa ta'inna? Qilleensa. Afaanuma irratti naa deebistee akka maansaa. Ani fitu gaafficha fitu xumurumii gaafficha. Gaaffiin keenya inni lammataa 100 yeroo meeqa hir'isuu dandeenya? Yeroo 9. Yeroo 9 hir'isuu dandeenya? Eekaa. Miti moo? Na gaafattaa deebistee ani iyyuu siin hin gaafachaa jiru. Yeroo 9 hir'isne. 10 yeroo meeqa hir'isna? Yeroo tokko. 100 irraa 10 yeroo meeqa hir'isuu dandeenya? 100 irraa 10 yeroo 10. Yeroo 9. Yeroo 9 hir'isuu dandeenya? Maatisii barsiisaan isin barsiise akkam garuu? Baay'ee gaariidha. Amma kana illee cimaa ta'uu baatu uumaan jedhu gaariidha. Yaalime carraa tokko sii laadha. 100 irraa 10 yeroo meeqa hir'isa? Lakkoofsetaa garuu lakkaa'i. 10. 100 irraa 10 yeroo 10 hir'isuu dandeenya? 100 10 guutuu isaa hir'isnami. Naa yeroo 9 yeroo 10 hir'isa. 10 yeroo 10 hir'isna jechuudha. Ayyaa barsiisaan keessan gaafa kana argee sin komachuusaa hinafu. Yeroodhuma 10 hir'isa. Haa ta'u. 100 irraa 10. Hir'isnee kaanee 0 fiduu qaba miti? Yeroo 10. 100 irraa 10 yeroo meeqa hir'isna? 100 irraa 10. Yeroo 10. Yeroo 10 irraa hir'achuu danda'a? Jechuun akkaataa gaaffii keetii irratti hundaa'edha miti kan isin deebisu. Hir'isnee gaafa kaanu 0 nuuf fiduu qaba miti? Barsiisaa baattisii keessanii. Yeroo 9 jennuudha. Haa ta'u. 100 jechuun yeroo barbaanne hir'isuu dandeenya. Yeroo meeqa? Yeroo 10 hir'isuu dandeenya. Lamsa lakkoofsa 100 irraa 10 hir'isna namni? 100 irraa 10 yeroo meeqa hir'isuu dandeenya? 10 gaafa hir'isnu 100 irraa 10 gaafa 90 irraa 10 gaafa hir'isnu akkeetti hir'isaa deemuu hin dandeenyu? Wes 100 irraa 10 irraa 100.
dhibbarraa 10 yeroo meeqa hir'isuu dandeenya? Yeroo tokko sirreessuu dandeenya tokko. Dhibbarraa 10 yeroo tokko qofa hir'isuu dandeenya. Ilkaan qaba garuu nyaachuus ciniinuus tasa hin danda'u maalla? Ilkaan qaba garuu ay gaaffii olii galaati. Kana jedhe yoon sitti hime walakkaa gaafficha sitti himaan jira jechuudha. Gaafficha akkas jedha. Ilkaan qaba garuu ciniinuus hin danda'u nyaachuus hin danda'u. Ilkaan qabu. Kana na darbimi. Si haa darbu kun yaali. Wanta ilkaan qaba garuu nyaachuus ciniinuus hin dandeenye maalla? Ilkaan qaba garuu nyaachuus ciniinuus. Roobii. Bofa. Ilkaan baay'ee qaba. Ilkaan qabaa ciniinuus halanfachuus nyaachuus hin danda'u. Narra darbu hin beeku narra darbu. Yaali. Kan baay'ee qabaate kan ciniinuu halanfachuu hin dandeenye. Narra darbu. Yaali carraa sadhumaa tokko siin laadha. Kan baay'ee qabaate waan ciniinuu halanfachuu hin dandeenye jira moo? Jira baarree. Jiraannaan miti kanan si gaafachaa jiru. Ilkaan qabaate kan ciniinuu halanfachuu hin dandeenye waan jiru itti fakkaata. Ilkaan qaba. Ilkaan qaba. Nyaachuus ciniinuus hin danda'u. Mitiidha. Mitiin ilkaan qabdi. Qabdi. Dhugaa? Ilkaan qaba. Nyaachuus ciniinuus. Bishaan. Bishaan ilkaan qabaa daraa waaqayyooma maal taate. Gaaffiin keenya inni arfaffaa mirgaa keetti malee bitaa keetti kan ati baachuu hin dandeenye maalla? Mirgatti malee bitatti mirgaa kee duwwaadha. Badhaafamuu qabda ati. Akkam garuu hubannaa waliigalaa kan akkamitti akkas qabaachuu dandeesse? Xiqqoo saayikooloojii waan yaaluufi kanaafidha. Mirga kootti baachuu nan danda'a. Bitaa kootti immoo kan hin baachuu hin dandeenye. Mirguma kooti. Bravo. Mirga kee bitaatti baachuu hin dandeessu. Bakka. Mirga kootti kan hin baachuu danda'u. Mirga kiyya. Mirga kee bitaatti baachuu hin dandeessu. Miti? Sanuma. Of murteesse ka walaallammiin ta'ini. Sanuma. Isumaadha. Gaaffiin keenya inni xumuraa yeroo hundumaa dura kee kan jiru kanatti qabuu hin dandeenye maalodha? Yeroo kee ta'uu dura kee kan jiru kan qabuu hin dandeenye. Umurii kee. Umuriin kee dura kee jira qabuu hin dandeessu biraan geessa qaama fakkeenyaaf waggaan kee ammatti 20 yoo ta'e bara dhuftu 21 qofa taatu bira geessettaa jechuudha. Fuula kee irra jiru kan bira gahuu hin dandeenye. Waan jiru ittiin fakkaatu fuula kee irra kan jiru geessa bira. Dura koo jira. Arguus qabuus kan hin dandeenye. Yeroo hundumaa kan dura koo jiru. Gaaddidduu koo. Gaaddidduun kee dura kee jira moo? Yeroo tokko. Yeroo hundumaati dura kee jira arguus qabuus hin dandeessu ati. Arguus qabuus. Dura koo jira arguus qabuus kan hin dandeenye. Kan jiru. Tole haa ta'u turtii qabaannetti baay'ee natti toleera ulfaadhu galatoomii dhaamsa qabdame gara kaameraa laaltu. Dhaamsa nani qabu. Isinin jaalladha uummata Oromoo hunduma keessan. Kanumaa galatooma. Maqaa daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffadha yaada qabda? Yaada hin qabu isinis galatoomaa gaaffii akkasii nu gaafachuu keessanii. Baay'ee galatooma ulfaadha. Baay'ee.
turtii qabaannetti baay'ee natti toleera. Maqaa daawwattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Bara barnoota gaarii isiniin jedha. Qormaata keessanitti milkaa'a galatoo. Galatoomaa daawwattoota keenya sidillee waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa nu jiraadha. YouTube isaanii kana subscribe nu godhaa isiniin jedha. Galatoomaa. Kottu gara fuulduraatti garuu maal ta'uu barbaadda? Akkan si ilaalutti gaazexeessaa akka ta'u barbaadudha. Nanawaa gaazexeessummaa nanawaa. Garuu fedhiin koo inni guddaan seenaa qorachuudha. Gaazexeessummaallee nanawaa fedhii kiyyannillee. Ayyee jabeessi galatoomii ulfaadha. Egaan turtiin qabaanne kana fakkaata ture mana keessan teessanii akkasin nu daawwachaa turtan homaa shakkii hin qabnu gaaffiiwwan turaniif deebisin ilaanna. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Mana ni guutaa iddoo hin qabatu kan jedhuu fi wanti mana guutee iddoo hin qabanne tokkoffaa qilleensadha. Akkasuma iftillee mana ni guutaa iddoo hin qabatu jechuudha. 100 irraa 10 yeroo meeqa hir'isuu dandeenya isa jedhuu fi 100 irraa 10 yeroo tokko qofa hir'isuu dandeenya. Daballee 100 irraa 10 hir'isna ammas daballee hir'isna yoo ta'e fi 90 irraa hir'isaa jirra malee 100 irraa miti gatii ta'ee fi 100 irraa 10 yeroo tokko qofa hir'isuu dandeenya. Ilkaan baay'ee qaba garuu immoo alanfachuu ciniinuu nyaachuu tasa hin danda'u kan jedhuuf immoo ilkaan baay'ee qabaatee kan tasa nyaachuus alanfachuus hin dandeenye filoo yookiis immoo meedoo isa nuun jennu faaqee faadhaa jechuudha. Warreen kana ilkaan qabu ilkaan isaanii ilkaan baay'ee gurguddaa ta'e qabu garuu nyaachuus ciniinuus hin danda'u. Gaaffiin keenya inni arfaffaa immoo mirgaa keetti malee bitaa keetti kan nuti baachuu hin dandeenye maaldhaa isa jedhuuf immoo tasumaayyuu kan nuti mirgaa keenyatti baachuu dandeenyu harkuma keenya mirgaadha jechuudha. Wanta nuun mirgaa keenyatti baachuu dandeenya bitaa keenyatti baachuu immoo dadhabnu mirgaama keenya bitaa keenyatti baachuu dandeenya. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo yeroo hundumaa dura kee kan jiru kanatti qabuu hin dandeenye arguus hin dandeenye bordha. Bor bira gaafa geessu ammas borumaan agarsiisee fi bor yeroo hundumaayyuu bor dura keenyatti kan nuti ilaalaa deemnudha. Turtiin qabaanne kana fakkaata ture akkasinitti bashannanaa turtan homaa tokko shakkii hin qabnu qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hobot Bulchaati. Ogeessi kaameeraa keenya Olee Akkaalee nu faana jira. Turtii qabaannetti baay'ee natti toleera isinittis akka tolu abdii guddaan qaba. YouTube keenya Hambaa Miidiyaa subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Hambaa Miidiyaa daawwadhaa sagantaa keenya galgalaa yeroo hundumaayyuu isinin darbin daawwadhaan isiniin jedha yeroo gaarii galatooma.